Maqaan kiyya Hanaan Seefaddiin. Maqaan kiyya Rahmatiyaa Muhammad Dadari Rainuf. Kiyya Sayyaan Toliki Jaama Dadari Rainuf. Samira Ahmad Nanja. Subeya Abdii Nanja. Garaa Gubburra. Garaa Harar. Rafat Muhammadin Jaama Dadari Rainuf. Maqaan kiyya Ali Boona Umar Nanjaan magaalaa Wadayir Rainuf. Inaba Ilyas Nanja maqaa kiyya. Maqaan kiyya Ballo Umume Nanja. Fakia Adam. Maqaan kiyya Nuri Abdullahi. Ana Meeta Rainuf. Eini Anjam. Maqaan kiyya Said Ahmad. Kan Radufe ana Meeta Arda Dusitu Burusuma Ganda Shuna Jamran Dufe. Maqaan kiyya Inaba Abdi Muhammadin Jaama. Maqaan kiyya Klima Nanja. Maqaan kiyya Ali Haji Jaama. Farahan Muradi Nanjan. Ati hinaftiin beektaa? Hin beeku. Hinaftiin beektu? Hin beeku. Heerumtee jirtaa? Hin heerumne. Kanaafuu fakkeenyaaf kaadhimaan yoo qabaatte kaadhimaan kee yoo nama biraatti hojii agartee ati hinaftu? Ni hinaafu. Kanaafuu hinaafaa ni qabdu jechuudha? Maaliif hinafta? Waan hin jaaladhuuf. Namni hinaafne dhuga namaa miti. Nama hedduu jaalatanis itti hinaafan, nama hedduu haalaaf amallisaa itti toleefis itti hinaafan. San ta'uudhaaf yoo akkasitti hinaafan jiraatte jaalaltillee jiraatte hedduu nama gammachiifti. Waanuma jaalatan qofa hinaafani? Waanuma jaalatan qofti itti hinaafan waan fuula namatti toleef. Jaarsaa fi jaartii iddoo hinaafaan jiraachuu qabdi moo jiraachuu hin qabdu? Hinaafaan jiraachuu qabdi. Hedduu yoo hinaafaa san jiraatte jaalaltii isiitii fi keessee sanillee addummaatanii baay'ee nama dhagahama. Bultii keessee hinaafaan jiraachuu qabdi? Bultii keessatti Sirri namni hinaafne namaa miti. Namni tokkoffaa nama jaalatuuf ni hinaafa. Waan nama san jaalatuuf itti hinaafuu danda'a. Namni akkuma uumamaatu namni nama jaalatuuf hinaafuu danda'a jeetii sirraa gabaabsa. Nama jaalatu qofaaf? Nama jaalatullee osoo hin ta'in haaluma waanuma fedhetillee ta'u namni tokko fakkeenyaaf yoo waan kana hojjete waan san yoo waan gaarii taate anillee waan akkasii san hojjechuun qaba jettee kaayyeeffattee ittiin haaftee cinaa kaatee waan san hojjechuun waan gaarii yoo ta'e hojjettee ittiin haafteeti namni ni naaf Oromoon tokko takka baadiyyaa tokko gisee oduu dhagee odeeffadhu. Namni ni naafne woon horuu meeshaa woon horuu jenna namni aarree fi namni ni naafne woon horuu jenna saniifuu namni hinaafuu gaariidhaan jaaka kiyya. Jaarsaa fi jaartii iddoo fakkeenyaaf hinaaffaan jiraachuu qabdi moo jiraachuu hin qabdu? Jiraachuu qabdi hin jaal. Jaarsaa jaartii iddoo? Jiraachuu qabdi. Akkamitti? Daangaa ba'uun qaban akkatti wal dhaban san wal dhabbee isaan jidduu jiru dhaquun qabamu garuu jaartiin tiyya alabbee yoo isin jaartiin man tiyya mana fakkeenyaaf jaartiin tiyya mana keessaa yoo tolfan alabbee yoo shamarree tolfatu takka arke sannan bareeddee qalbii gubbaan dabarsuu hin danda'a. Saniifuu jaartiin tiyya akka shamarreen tolfatu sanii tolfattee mana keessa yoo naasa tolfatte itti alabbee nama birootti ni naafu isumaa wajjin shaadii bashannana. Naafaa uumamaan jiru beekte namni inuma hinaafa jeetii yaada. Jaarsaa jaartii iddoo jiraachuu qaba? Ni qabee. Jaarsaa jaartii iddoo hinaaffaan jiraachuu ni qabdi? Ni qabdi. Akkamitti? Hinaaffaa yoo jiraatte jaalalti sanuu natti tolteen. Yoo hinaaffaan hin jiraanne akka waan nama waan wal dorgomtuu yoo qabaate dasna jettee kaayyaatti. Jaarsaa fi jaartii iddoo hinaaffaan jiraachuu ni qabdi? Hin qabdu. Maaliif? Akkam. Irreedduu namni hinaafne namaa miti jaalime? Dhugoo hinaaffaan jiraachuu hin qabdu jechuudha. Hinaaffaan jiraachuu hin qabdu garuu osoo ta'u wal amantiin jiraachuu qabdi. Akkasuma sanumaaf malee wanni biraan jirtu. Jaarsaaf jaartii jiraachuu hin qabdu hinaaffaan. Yoo hinaaffaan jiraattee wal dhabuun muudama. Saniifuu hinaaffaan jaarsaaf jaartii jiraachuu qabaachuu qabdu. Namni lameen hinaafu shakkii jirtu dhufu. Kanaafuu jaarsaaf jaartii jirtu hinaaffaan hin barbaachisu. Jaarsaaf jaartii jidduu hinaaffaan ni barbaachisa. Moo barbaachisu waan jiruuf hinaaffaan kun duraatu sheexanarraayi. Namni yeruma dura bultii ijaarrachuu deemuufu hinaaffaa waan jaamu kana if jidduu fitee amantummaadhaan walitti seenuu qabaan jaa. Yaada kiyya akka yaada nam tokkootti. Hinaaffaa waan jaamu ofirraa lafa kaa'ee amantiidhaan wajji sossoo'uu qaba. Maaliif yoo ta'e hinaaffaa jechuun akkan yoo hinaaffaan jaarsaa jaartii iddoo jiraanne akkan suugos shaayii sukora hin qabneeti. Kanaaf hinaaffaan barbaachisaadha.
namni ni naafne nama miti namni nama jaalatuuf dirqama ni naaf maaliif waan jaalatuuf jecha jaalala nama takkaayoon hin qabaadde qacollotti ni naaf waa'ee nama sanirraa na kanuma jeetii yaada nama jaalatan qofa irratti naaf annamaan jaaladhu qofa irratti namni akka lubbuu jaaladhu yoo yaadanirraa qayyarate qacollotti du'aan barbaada hunda Hinaaffaan dirqama. Hinaaffaa yoo hin jiraanne jaalaltuu hin jirtu. Ana akka keeyyatti yoo jaartiin xiyyeennaan hin naafne bakka das nan jiru isiin hin naafsisan haa hin naafsistu jaalaltiin ni mi'ooyti. Hinaaffaan ni barbaachisa garuu immoo hinaaffaan daangaa qabdi. Yoo hinaaffaan hin jiraanne jaalaltiin ni hin beekamtu. Saniifuu hinaaffaan daangaa qabdi. Hinaaffaan barbaachisaadha daangaa qabdi garuu. Yoo gara dalaatiin dhufe barbaachisaa miti. Gara dhiiraatiin yoo dhufe immoo kophaa rakkoo qabu. Maaliif dhalaa yoo si naaftee waa hedduu sirra gochuu dandeessi. Dhiirtiin immoo garaan jabaatu. Dhalaa irratti si gara jiraami. Dhalaa waan takka oguu murattee bakka wanta si gooti gaarii miti. Gara dhiiraatiin yoo dhufe gaariidha yookiin gara dalaatiin yoo dhufe immoo bultiin kan kenni gamtee jirti. Akka hinaaf hogootu jaartiidha waan ta'eef. Akka hinaaf hogootu jaartii waan taateef yoo inni dadhabina qaamaa qabaates wayim yoonii fi inni isii gammachiisuu baates waan gargaaraa irraa ka'e inni kan tolle ta'ee isiin kan tottolfattee yoo ta'es jaarsi ni naaf jaarsisii immoo isiinis tolchuu danda'u qabdi akka inni ni naafne haati manaatti godhuu dandeessu waan ta'eef. Hinaaffaa wayita dhiiraa qofa dhalaanis ni naafti. Dhalaan ni naafti dhugaadha. Dhiirtii akkam taatee naafti sina. Dhalaan akkiitti naaftu inni yoo ala gabbee zanaa jeesii biraa tolfatee bee manatti isitti fuula gurgurute ni naafa waan ta'eef haala zandiisee inninis akkuma isii ni naafnetti akkuma ala gisee gabbee tole soletti isii biratti suuta jee dubbiseeni akka isii ni naafne godhuu danda'u qaba. Jaarsaa fi jaartii gidduutti hinaaffaan barbaachisa moo barbaachisaa miti? Barbaachisaa miti. Maaliif? Hinaaffaan sun jeequmsa adda addaa haaftee hawaasa keetirra rakkoo fiddee miidhaa waan fidduuf hinaaffaan barbaachisaa miti. Waliigaltee walgarree isii sanirra rakkoo jirtu hiikkachuu qabna malee hawaasa kiyyaa jeeqamaa jechuu barbaadeeti. Itti qabdu jaartii yookaan jaarsi yoo sitti naafe waan si jaalatuuf jaalalaa hinaaffaa fida malee yoo si hin jaalanne hinaaffaa hin jirtu. Jaalala qofa irratti hinaaffaa? Jechuun jaarsaa fi jaartii jetteemi jaarsaa fi jaartii jettuu hinaaffaan jiraachuu qabdi. Amma fakkeenyaaf obboleessi kee yookaan firri kee mucaan isuma keetii ilmaa dhiira keetii mana kee dhufe maaliif as dhufee ishee yoo akkasii godhe hinaaffaadhaan jaalaasan. Firatti yoo hin beekne firatti akkas jechuun hin malu garuu firriin kunis akka shaayii. Saayifuma dhiiraa nama wajjin barattu ta'uu mala nama wajjin hojjettu ta'uu mala gisee mana kee dhufe. Maal sii godhaa gurbaan kun? Jee yoo yaa'ee si godhe saniin hinaaffaan san sirriidha? Sirrii miti hinaaffaan tun lama ta jaalalaatii fi ta wantaatii jiraan. Ta kanumatti namni si dhiyaatu hin feene maal tajaajilan takka. Ati hinaaffaa gosa meeqaa jira? Hinaaffaan takka makaa? Lama. Jaarsaa jaartiitu jiraachuu qabdi hinaaffaa? Jiraachuu qabdee. Kun jiraachuu qabduuf hinaaffaa yoo jiraatte jaalalti isaaniitis ida'amaa deema. Namni hedduun yoo hinaaffaan jiraatte ulee jiraa jira waan kam ilaaltu? Adda malee hin jirtu. Maaliif? Dhalaan hedduun jaarsi kiyya hinaafeen na tumee jaal waan kana kam ilaalti? Giseenni sitti hinaafeen moo obsita malee hanganni si ta'u. Jechuun ulee osoo hin ta'in hinaaffaan lama jiraan siin jeemi lamaan taafira gisee si dhufee siin lolu san ta'a biraati. Tammoo akkanuma sitti hinaafuu takka. Jaalala. Jaarsaa fi jaartii hedduu hinaaffaan jiraachuu qabdi moo jiraachuu hin qabdu? Ni qabdi malee. Akkamitti? Waan jaalattuuf hinaafti malee akkanumatti ni hinaaftu. Yoo waan takka irratti hinaaftiini dhalaan numa hinaafti. Garuu jaarsaaf jaartii jirtu hinaaffaan jiraachuu qabdi hin jaa. Namni hedduun amma gisee mana murtiitti agarus jara kana bira hinaaffaatu adda baase jaarsaa jaartii battana hinaaffaarra ooluu ijaanii hoggaa osoo nama dhageenya. Maaliif ta'e wanni akkasii? Wanni akkasii waan isin raataa'ii takka waan takka gaafatturraa yoo adda ba'an malee yoo itti hinaafte waan jaalattuu fi sanaaf irraa beekuu qabaan hin jaa. Inni hinaafne namaa miti jaan? Ani akkamitti ilaalu dhugaadha namni hinaafne namaa miti kajaaniif amma waan takkatti saayibni waan takka godhate ittiin hinaaftan. Gini hinaaffaan
jaarsa jaartittiin barbaachistu. Amma samni naaf nan jiru akka kiyyattaan. Naafaan akkata qabdi. Uumamaan namni dunu qaba. Anu naaf. Khayri naaf garuu namaan jaalladhu sanitti ittiin naafa yagin gisee hunda keessa daroola osoo hin ta'in waan takka yoo inni dhalaa hojjetamu turatanii isiin sonneen maal si taatee jeetii maan kostarjaa sanboota naaf meniin taraddaamaaf gin innaa jaalatee fidee fonoo sun jaalalleetii yaazee yoo nagarsiise uumaa obboleessa naaf ta'a sanboota obboleessaan goraddaa'u ittiin naaf akkasitti garuu giseen isaa namaa hojjetamaa garee isiin sonneen naamanii naaf hin tumalee minaam jeen darar garuu yoo inni isiin san jaalatee fidee fi hojjetu na barsiiseen uumaa obboleessaan goraddaa tasna jaa. Ani ni naaf. Ni naaftu? Fakkeenyaaf amma namni ati jaallattu yoo abbaa warra qaalimaan kee nama biraati hojii agartee ni naaftu? Naafaa namni ni naafne jechuun namni lubbuun keessaan boo'ine faa jechuun ni mala. Haaya jaarsaa fi jaartiitu hinaaffaan jiraachuu qabdi moo jiraachuu qabdi? Jaarsaa jaartiitu hinaaffaan yoo inni saqa biraa barbaadee isiinis waan biraa barbaadee hinaaffaan jiraachuu danda'a. Yoo immoo amantii qabaatan hinaafuu hin qaban. Kanaafuu hinaaffaan hin barbaachisu jechuudha. Ati dhalaa akkamiitu si gammachiisa bifaan? Dhalaan na gammachiiftu irraa qalloo looshe fokkaattee fuula kanaan gisee nakkaan ilaalu akka daawwitii keessatti ilaalu shaana gootii na gammachiiftu. Dhalaa magaalaan jaaladhaan magaala diimtuullee osoo hin ta'in dhalaa magaalaan jaaladhaan. Ati dhiirti sii taatu dhiiraa akkami? Dhiirti atiif sii taatu dhiiraa akkami? Ani kan inni naafne. Dhiirri namni sii taatu? Dhiira akkam yeroo mu barbaadde? Dhiira akka antinta yeroo koomedii akka keetii. Sababni anis koomedii waan ta'eef yoo larkan kontaatti waliin goonu jechuun waliin rabbashin waliin aarsinu gisee hunda jaalalaan dabarsin. Ati jaalallee akka muraadee muraadeedhaaf miidhaqe. Dhiira akkamii jaalata? Akkanumatti hin jaaladhaan kaa hoomuu hin jaaladhe. Nama dhiira akkamii? Dhiira akkamiiti? Dhiira amala gaarii qabdu hin jaaladhaani. Dhalaan itti jaaladhu ta'a amala gaarii qabdu san gubbaan ammaas ta'a hedduu bareedu. Bareedina hoggaa jettu gaa? Bareedina hoggaan jiru ni jiraami labbaa fi kana kanaas ta'a. Dhiira bifaanii miti haa. Ni jaalaltu? Maali madaan? Waa takkaffaa jaalala qabaachuu qaba bifa qabeenya waa hedduu. Kaniin jaaladhu haa haala amala qabu akkasuma haa kabajaa qabu kan ittiin jiraami ati waa hunda guutuu bakka. Dhalaan hin jaaladhu gaa jechuun tanuma jechuun amala kiyya beeytu yoo gabbees ni taphataa hoblee taphataa jettee tapheeytu gisee ol deebiillee isiin aarsu waan ta'eef nama akkasiitiin jaaladha. Ani dhalaa nagaa taatu dhalaa amantii islaamaa qabdu. Namni ati jaalattu diima moo gurraacha? Wayii ani namni ni jaaladhu magaala chokolaat fakkaatu hin jaaladhu. Dhalaan kanaa taatu takka yaamnaa sagala waatu naa taati. Takka yaamnaa sagala waatu. Sanin naa taati. Oggi takka yaamtee? Oggi takka yaamtaa sagala waati. Bifaanoo takkamii? Bifaanii gaatis magaala ogguu kofartuu kana laal. Kaifi nama fuutu ni jirtimi. Bashaasha san akkasiin naa taati. Dhalaa akkam jaalatta? Dhalaa Oromoo fakkaatu gisee dhala. Mee dhiira akkamtu si gammachiisa? Dhiira amala bareedaa qabu deebiitis kanaman xumine gisee haasoo wajjin haasoyitees kasii fudhatu kagaa qabee kamsi cabee bakka gisee waan takka jette. Ani dhalaan nan jaaladhu. Dhalaa bakka gulaalaan des nama takka ni jiraame. Uggoo haasoytullee haasoonis nama harkisu. Naa bakka tajaarsa jaalattu. Dhalaan na gammachiiftu dhalaa rabbi sodaatu. Ta imaana qabdu. Anis akkas ta'uun qaba isii bichaa osoo hin ta'in. Hedduu jaalattu. Dhiirti jaalattu. Dhiirtiin hin jaaladhu nama amala qabu kanuma gaarii karaa rabbi irra deemu.
jechuun namuma sabaayee qabu kanuma jireenyaatiif nama barbaachisu. Ibaadaa qabaachuunis bareedduudha. Garuu ibaadaa namni akka yeroo ammaatitti maallaqa faana ilaala. Ibaadaa osoo hin ta'in karaa rabbiitii fi karaa maallaqaatiin illee waa cufaanu akkuma bakka waa hundaaf barbaachisutti naaf ta'a jechuudha. Dhiira jaalala bareedduu naaf hannitu. Akkam bifaan? Bifaan moo awwaa magaalaa kanuma akkam caana cinaa jiru kana. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jette. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaran simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filadha. Jibsamii, mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.